keessan baradhaati. Isaayyaas 62 tokkorraan dubbisaa lamas ittiin dabalaa. Qajeelummaan ishee akka biiftuu ganamaa hamma ol ba'utti, fayyinni ishees akka gucaa hamma ba'utti, hamma ibsutti ani waa'ee Xiyoonii fi calluman jedhu waa'ee Yerusaalemiif hin boqodhu. Sagalee isin qabattan isa Waaqayyoo sirra kaa'ee ulfinicha eeggadhu. Iddoo kana keessatti Waaqayyotu waa'ee saba isaa dubbata. Sagalichuma yeroo laaltanii maal jedhee dubbata? Maaliif dubbata? Maal jedhees dubbata kan jedhamuuf utuu hin dubbatin dura maaliif dubbata? Gara kutaawwan kan biraatti deebinee gaafa laallu Waaqayyo saba kana yeroo inni akeekaaf deebi'uu isaanii argee, jijjiirama yaada garaa isaanii argee, of haaressuu isaanii argee, of geeddaruu isaanii argee, yeroo itti Waaqayyo abdii isaanii du'e deebisee lafaa kaasuu agarra. Kutaawwan gara dudduubaatti nu deebinu Waaqayyo wajjin walii galuu dhabuu isaaniitiin, yaada Waaqayyoo keessa jiraachuu dhabuu isaaniitiin, yeroo isaan yaada Waaqayyoo irraa kufanii nagaan isaanii, eebbi isaanii, amantiin isaanii harka isaanii keessa yeroo boojamee akka qodaa cabee waa dhimmisu gaafa dhimmisu agarra. 62 irratti Waaqayyo maal godhaa? Jireenya saba kanaa deebisee haaressuudhaaf, toora isaanii sirreessuudhaaf, karaa isaanii qajeelchuudhaaf, waan isaan keessa galan keessaa baasuudhaaf maal ittiin jedha Waaqayyo? Jalqabuma irraa kaasee qajeelummaan ishee akka biiftuu ganamaa amma ol ba'uttidha. Akka biiftuu ganamaa jechuun ganamaa aduu yeroo baatu gajjallaa irraa baati. Maal ta'a deemti yeroo jennu? Ol deemaa deemti. Ol deemaa, ol dabalaa, ifaa, caalaa gubaa, ho'inni ishee dabalaa, waan miicame qoorsaa, qora namarraa ari'aa, dhagna namaatti maal ta'a deema? Inni ganama qorru gaafa humni aduu jabaataa deemu dhalli namaa bulluquu jalqaba. Maaltu jabaata yeroo jennu? Ho'a aduutu jabaataa deema. Humna aduu dabalaa deema. Jabeenya aduu dabalaa deema. Gooftaan Yesuus maal jedha? Qajeelummaan ishee jedha akka biiftuu ganamaa hamma ol ba'utti. Callumanii dubbata miti. Utuu isaan waan barbaadan godhanii itti dubbata miti. Utuu isaanii waan garaa garaa godhan itti dubbata miti. Saba kanatu maal ta'eera? Gara yaada Waaqayyootti of deebiseera. Mootonni baay'een isaanii akka isaan Waaqayyoon hin waaqeffanne godhaniiru. Mootonni baay'een isaanii akka isaan Waaqayyoof hin jiraanne godhaniiru. Isaan garuu maal ta'aniiru? Raajoti Waaqayyoo ka'anii yaada Waaqayyootu isaan deebisaa, sammuu isaanii jijjiiraa, laphee isaanii haaressaa, ulfina Waaqayyootti mul'isaa. Sabni kun maal ta'e yeroo jennu waan kaleessa ture keessaa ba'aa deeman. Waan kaleessaa qabatanii inni kun isa Gibxii nu baaseera jedhan keessaa ba'aa deeman. Toora cubbuurraa, toora Waaqonni tolfamaarraa, toora Waaqayyo wajjin, toora hafuura Waaqayyo wajjin, toora yaada Waaqayyo wajjin walii galuutti deebi'aa deeman. Kanaaf akkas jedhe Waaqayyo, qajeelummaan ishee akka biiftuu ganamaa amma ol ba'utti. Saba kana Waaqayyo maal godhe? Miilla isaanii cubbuu keessaa, hafuura isaanii Waaqonni tolfamaa keessaa, ilaalcha isaanii hammina keessaa yeroo isaan ba'anii dhaabbatanii akka jedhe Waaqayyo, ani immoo waan sitti dubbadhaa jedhe. Maannani qajeelummaan kee akka biiftuu ganamaa hamma ol ba'utti tokko jalqabe. Deebi'uudhaan, lapheen namaa deebi'uudhaan, hafuurri namaa deebi'uudhaan. Deebi'uu jechuun yoo deebine Waaqayyo waan godhuu qaba. Yoo deebi'uu baannes Waaqayyoon waan miinuu hin qabu. Waaqayyo Alfaadha, Omeegaadha, kan jirudha, kan jiraatu. Iyyoob immoo dubbateera. Isa duwwaa miti mootummaa dubbateeru. Waaqayyoon wal'aansoo wal qaban akka bulla'an akka badan. Gaafa deebinu jireenya keenya keessaa yeroo deebinu Waaqayyo maal godha? Abdii kanaan dura dhageenyee akka hin raawwatamne ta'e sana. Kakuu kanaan dura dhageenyee akka ijaan godhanne ta'e sana. Maal godha Waaqayyo? Akka inni ijatti geeddaramu godhaa deema. Kanaaf Tsiyooniin akka jedhe Waaqayyo
qajeelummaan ishee akka biiftuu ganamaa hamma ol ba'utti jedhe. Waan natti deebitaniif, waan naa wajjin walii galtaniif, waan anaaf of laattaniif, waan of geeddartaniif, waan of haasitaniif, waan hin taane irraa addaan baataniif, waan hin taane irraa fagaattaniif, ani immoo Waaqayyo dhugaa keessan dhokatee mul'isaa, abdii keessan gogee akkanatu godhaa, amantii keessan isin harkaa bu'e isinii deebisaa, ifa keessan dukkanaa'e isinii ibsaa, waan ilaaltanii itti jiraatan kan dhabdan sana akka abdiin keessan jiraatu godhaa. Maalan godhaa? Ulfina keessan maal godhaan deemaa? Ol qabaa deebi'uudhaan isa Waaqayyo irra kaa'e ulfinicha eeggachuudhaan. Lammaffaa maal jedhaa? Hamma ol boote arganii booddee fayyinni ishee akka guca boba'uu hamma maattuutti hamma ifutti. Ani maal ta'uu danda'u? Tsiyoon biraa deebi'uu dhiisuu hin danda'u jedhe. Kan dhukkuba keessaa akka fayyitu, kan abaaramu keessaa akka eebbifamtu, kan itti dukkanaa'e keessaa akka sii'ifu ani Waaqayyo nan godhadhe jedhe Gooftaa Yesuus. Yerooti maal taatu? Ulfina sirra jiru yerooti maal gootu? Eeggattu. Maalan godhani Waaqayyotu dubbii dubbata. Tokko irratti jalqaba irratti maal jira? Hamma babee bakkeetti ba'utti. Lammaffaa fayyinni ishee amma beekamutti. Fayyeera jedhamee taa'amuutu ta'in xinnaanis guddaanis amma argutti. Inni fagoos inni dhiyoos amma argutti. Kana caalamaa jiru Gooftaa Yesuus. Sabni yaada Waaqayyoo argate Waaqayyo ibsaa isaa baasa. Saba akeeka Waaqayyoo wajjin walii galuu Waaqayyo mul'isaa deema. Saba jireenya isaa Gooftaa keessa buusee Waaqayyoo gaara utuu hin ta'in muka tolu baasa utuu hin ta'in harka isaa irra kaa'ee mul'isaa deema Gooftaa Yesuus. Yeroo jireenya kee guutummaa Gooftaatti laattu. Sadaffaa akkas jedhe fayyinni ishee akka guca boba'uu boba'utti. Akka guca boba'uu agarsiitu mii guca. Guci maal ta'a? Ifa keetti hin ifu. Guci maal ta'a? Dukkana irratti boba'a. Namni maal godha? Qabatee maal godha? Ol kaasa. Inni gamaas ilaalaatu inni biraas inni fagoorraas inni dhiyoorraas dukkana keessatti eewun ilaalaa guca ilaala. Maal ta'a jira waan ta'eef ulfina sirra jiru yerooti eeggattu inni si biraas inni fagoorraas inni dhiyoorraas gara kee ilaalaa. Ulfina sirra kaa'ame yeroo eeggattu ulfinicha kan eeggatu abbaa isaa eeggadhu jedha Waaqayyo malee siin eegu Waaqayyo si eeggata. Kanaaf Galaatiyaa 5 irratti maal jira? Birmadummaa keessa maal godha? Eeggadhaa. Garbummaatti akka hin deebine eeggadhaa. Akka hin kufne eeggadhaa. Akka hin salphanne eeggadhaa. Akka hin yallaane eeggadhaa. Akka hin boonye eeggadhaa. Maal godhe Kiristoos? Kiristoos al takka birmadduu isin baaseera waan ta'eef wanjoo garbummaa isinirraa fuudheera. Ba'aa gad isin qabe isinirraa fuudheera. Isa isin eelche isinirraa fuudheera. Isin garuu eeggadhaa. Asirratti immoo maal jedhe dubbata? Fayyinni ishee akka mul'atu hin godhedha. Garuu maal godhi? Ulfina kee eeggadhu. Sadaffaarratti maal jira? Ani waa'ee Yerusaalemiif calluma jedhu hin deebi'an waan ta'eef. Haalelluuyaa. Ana wajjin walii gala waan ta'eef. Ishi an kootaan waan ta'eef. Dhuunfaa kootaan anatti deebi'an waan ta'eef. Ana wajjin walii gala waan ta'eef. Yaada koo wajjin walii gala waan ta'eef. Ani maalin godhu? Waa'ee Yerusaalemiif maalin jedhu? Calluma jedhu. Maalan godha? Ulfina irra kaa'ee eeggachaa waan jiraniif ulfina caaluun dabalaaf jedhe Gooftaa Yesuus. Ulfina irra kaa'ee eeggataa waan jirtuuf ulfina irra kaa'ee eeggachaa waan jirtuuf maalan godha? Ulfina caaluun kennaaf jedhe Gooftaa Yesuus. Abbaa miti haadha miti kan kakatu. Mootii biyyaa miti kan kakatu. Yesuustu jedhaa jedhama. Maal jedhu ture? Calluma jedhaan. Maaliif? Waan isheen qabattee baate hundumaat nan milkeessa jedhe. Akka kaleessa akka kaleessa taaniin boon akka kaleessa gaddaniin akka kaleessa jooraniin joonjaan ani Waaqayyo maalan godha? Dukkana fuula ishee dura jiru maal godhan deema? Ibsaa dhukkuba isheetti fayyisaa abdii ishee haaressaa ulfina ishee mul'isaa maalan godha?
ulfina caalutti geggeessaan deemaa de gooftaa Yesuus. Gaaf tokko namatu dhukkubee mana kiimii deema. Akka bara kana namni dibamee hin jiru. Ergaan garuu jira. Yeroo sanattis mana kiimii deemnaani dhiibbaa dhiigaa qabdaa yookiin immoo olka'iinsa dhiigaa qabdaa waan ta'eef kana duwwaa miti. Sombi keessa garaachi keessa dadhabeera waan ta'eef waan si gubu hin dhuginii jedhetti maakimiin waan akka shaayee waan akka bunaa waan alkoolii qabu kana dhugdee ittiin jedha. Namichi amma mana isaadha ga'utti hakiim sana arrabsaa manatti galee jedhe. Erga manatti galee booddee haadha manaa naanii bunni hin qophoofne jedhe. Hakiimiin garuu maal jedheera? Hin dhugin kan si gubu hin dhugin. Sanaa booddee manatti galeetu wayyaa fuudhee mataa irra buufatee buna dhuga. Eeyyuutu argaa jira waan ta'eef dookteriitu argaa jira waan ta'eef garuu yoo dhuses bu'aan isaa eenyuti? Yoo dhuges miidhaan isaa kan eenyuti? Namas bukkee jiru waan waaqayyo hin jenne yoo goote ittiin jedhaanii bu'aan isaas miidhaan isaa kan keeti ittiin jedhaa. Kanaaf dhiisi jedhaanii ulfinni sirra eeggadhu ittiin jedhaa. Ulfinni Yesuusiin malee hin jiru ittiin jedhaanii. Garee namichi wayyaa jalaan buna dhuga. Dookteriitu argaa jira waan ta'eef inni duwwaatti muruwaadha. Inni hin godhin jedhetti muruwaadha. Ammas dhukkubnaan guyyaa biraa deebi'ee dhaqe. Gaafa deebi'ee dhaqu itti badduu ba'eera. Isa jedhame maal hin goone waan ta'eef hin goone waan ta'eef sasiin jedhame godhi malee sasiin hin jedhamin hin godhin ittiin jedhamu san bukkee jiruun. Simiidhaa ittiin jedhaanii. Hallelujaa. Waaqayyo kan inni si gubbaatti waa godhu kan siin jedhame yeroo gootu duwwaadha. Misraachoo kan siin jedhame godhaa deemta taanaa waaqayyo mee sira dubbadheera dandeebi ammas tulluura sin kaa'u muka tos sin baasu harka isaarra kaa'ee ol si kaasaa deema gooftaa Yesuus. Deemtoo kun yaameen harka isaarra si kaa'a. Harki waaqayyo tulluu caala. Harki waaqayyo muka caala. Harki waaqayyo fooqii caala. Harki waaqayyo biiftuu caala. Harki waaqayyo galaana caala. Harka waaqayyo ragaamti ol baadeemta. Guyyaa biraa gaafa deebi'ee dhaqu dhukkubni isaa baddu baasa dhiibbaan sun baddu baasa garaachi baddu baasa sombi baddutti beera. Ammas daal doktariin waan siin jedhame godhaa jirtamoo dhiiftettaa dhiisee reera. Godhaa jirtamoo godhaa hin jiru. Hin godhinaa waan waaqayyoon barbaanne. Hin godhin waan inni siin hin jenne. Hin dhaabbatin bakka inni hin barbaanne. Hin godhin wanta hin taane duukaa dhiisii irraa addaan ba'i. Yesuus Kiristoos kas siin jedheera. Ani waa'ee keef calluma jedhu siin jedheera Yesuus Kiristoos. Inni gooftaa waan kaleessa harkaa du'ee deebi'ee jiraata. Abdii kee raafamee deebi'ee jabaata. Waaqayyo hundi amantii kee cimsaa deema. Waaqayyo balbala galataa sii banaa deema. Sasiin jedhame yerootti gootu. Wanti hin jedhamne hin godhin. Dhumarratti namichi hin du'e. Maaliif har'a yeroo achi isiniin jedhamu dhuftee fayyitu bara sana garuu kun hin jiru. Har'a yeroo hakiimii waa isiniin jedhu dhuftanii addanatti boosanii dubbattu. Waaqayyo sun harka isin fayyisa. Bara sana garuu kun hin turre. Kun hin jiru. Dhuma duwwaa jira. Dhokseetu dhuga. Karaa bakka inni si'oonii waaqayyo calluma jiru waa'ee keedhin. Kaleessa aadaa turte. Bu'aa turte. Gungumaa turte. Gaddaa turte. Hanqabatti dhabdee turte. Garti deebite dhabdee turte. Wanti nuti sarkaa ce'ee ture. Abdiin kee gogee ture. Namni sirraa goree ture. Fira dhabdee turte. Ollaa dhabdee turte. Namni siidhaa dhibee ture. Har'a garuu eenyaan ani waa'ee kee calluman jedhu. Waaqayyo mee yeroo tulfina sirra kaa'ame eeggattu mee halkanii guyyaa waa'ee kee calluman jedhu gooftaa Yesuus. Iddoo jirtu keessaa si mul'isaaf furru Waaqayyo. Nama ga'aa taata. Dhiqattee qullaa adeemta. Dubbatti dhageessifatta. Adeemtee iddoo yaada geessa. Harka Waaqayyo qabattee waan hin ceene ceeta. Maqaa Waaqayyo waammattee waan dukkana ibsite. Waaqayyo dubbannaan si ga'a. Waaqayyo si filmannaan si ga'a. Abukaatoon tokko immoo ama. Abbaan seeraa tokko immoo ama. Gajallaatti murteessaa garraatti diigama. Garraatti murteessaa garraatti diigama. Kan Waaqayyoon diigamu. Murtoon Waaqayyo si murteesse bara baraan jabaataa deema. Ulfina sirra kaa'ame maal godhi? Eeggadhu.
ulfinichi buddeeni, ulfinichi maqaa gaariidha, ulfinichi jireenya, ulfinichi qabeenya, ulfinichi mee balbala bara baraati, ulfinichi mee fira fagoo dhiyaati, ulfinichi mee ilmaaf intala gaariidha. Waaqayyo ittiin baraasi baasaa deema. Eeggadha. Ulfina siin taane fira keessan salphatin, wanta hin taane bira teesseen salphatin. Nabukadnezaarii ulfina Waaqayyo isaa gorsu barbaade. Mootii guddaadha, sodaatamaadha. Sabni lafarraan sodaatan birrata, irraafama. Waggoota baay'een dubbatu. Akka mootii warra kan biraa guyyaa guyyaatiin dubbatu. Ji'a keessaa, waggaa keessaa, keessumaa qorattoonni teoloojii waa'ee isaa baay'ee haasa'u. Akka mootii warra kaanii buleekeen dubbatu. Har'as booriciftaan dubbatu. Ji'oota keessaa, waggaa keessa dubbata. Gaafa dubbatu garuu maal ta'a? Lafti hundumtuu raafama jedha. Namni hundumtuu raafama. Namni hundumtuu ni sodaata. Gooftaan garuu hin sodaanne. Dibee gaaf tokko Yesuus ilaalee dhaggeeffatee Waaqayyo gaaf tokkotti ba'e. Gaafa itti ba'e Waaqayyo maal godhetu? Waan gatii hin qabne godhe. Waaqayyo wajjin jiraattennaan kan siin mormuu waan gatii hin qabne godha Gooftaan Yesuus. Isiniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waan gatii hin qabne, diinni kee waan gatii hin qabne, dhukkubni kee waan gatii hin qabne, hiyyummaan waan gatii hin qabne, jibbamni waan gatii hin qabne, siin garuu nama gatii qabsu godha Gooftaan Waaqayyoof. Ulfina sirra jiru eeggataa adeema. Calluma hin jedhan Waaqayyoodhaaf. Namni yeroo calluma jedhu qaba. Gaafa gaddu calluma jedha. Gaafa quufu calluma jedha. Gaafa rafu calluma jedha. Gaafa sodaatu calluma jedha. Inni garuu akkade harkanis Daawit immoo maal jedha? Inni Israa'elin eegu Waaqayyo maalin ta'u? Hin rafu, hin dagatu. Ulee ittiin Israa'el tiksu maalin godhu? Hin suuqqatu. Agartanii? Hin rafu calluma jedhu. Hin sodaatu calluma jedhu. Waan nama hojii calluma jedhu. Yeroo hundumaa iddoo hundumaatti maanan godha? Waa Tsiyoonii, waa Yerusaalemiin nan dubbadha. Dhugaan ishee raaba. Hamma maal ta'utti? Ifni ishee hamma bakkeetti ba'utti. Hamma ol ba'utti. Fayyinni ishee hamma ol ba'utti. Dhugaan ishee hamma ol ba'utti. Yaa Rabbuu laalaatuu yaatuu seetiyaa. Amma mirkanaa'utti. Amma dhugaamutti. Biraan hafuudhe nan jajjabeessa. Hojii harka ishee keessaa fudhatamin deebisa. Nagaan mana isheen gabbisa. Biyya isheen eebbisa. Lafa isheen mandara isheen eebbisa. Waaqayyo sii kanaa sigaa. Ulfina sirra kaa'ama yeroo eeggattu Waaqayyo maal godha? Si eebbisaa deema. Yesuus. Hojii si harkatti eebbifamaa. Lafa keetti eebbifamaa. Qe'ee keetti eebbifamaa. Balbala keetti eebbifamaa. Maaddii keetti eebbifamaa. Siree keetti eebbifamaa. Gaa'ela keetti eebbifamaa. Barumsa keetti eebbifamaa. Daldala keetti eebbifamaa. Qonna keetti eebbifamaa. Horii keetti eebbifamaa. Okkolee keetti eebbifamaa. Ulfina sirra kaa'ama yeroo eeggattu. Ulfinichaaf jedhee Waaqayyo waan ati deemtetti buute hundumaa arangamaa yoo ta'e Waaqayyo wayinitti geeddara. Qoraattiidha yoo ta'e Waaqayyo wayinitti geeddara. Hadhaadha yoo ta'e Waaqayyo wayinitti geeddara. Waan rakkattan jedhee namni Waaqayyo sun yaada isaa maal taatan biyyi kun gaariidha. Eshi lafti kun gaariidha. Eshi mandarri kun gaariidha. Eshi wanti hundumtu gaariidha. Qilleensi gaariidha. Facaafannee galfanna. Wayiniin keenya hin biqila. Dhimma seenu ija qaba. Garuu waan rakkate qabna. Wayiniin keenyas namni keenyas kan rakkate qaba. Kanammoo biyya baay'ee deemneerra. Fala baay'ee barbaanneerra. Iddoo baay'ee deemneerra. Waan godhu wallaalle maalli? Bishaan kana dhuunaa namni hundumtu maal ta'a? Ulfatu irraa ba'a. Namni garaatti baata mana akkatti hin baatu. Rakkina guddaa rakkanne. Mootiin biyyaa nu gargaaruu dhabeera. Ogeessi hin dadhabe. Bishaan biyya kanaatu asii ta'eera. Bishaan biyya kanaa marsii ta'eera. Narka falli jira. Ulfina kee yeroo eeggattu Waaqayyoome waan ati ilaalaa baate har'a. Waan ati ilaalaa dhufte har'a. Waan ati yaadaa dhufte har'a. Yeroo asii baatu immoo kan biraa godhe seega Yesuus Kiristoos. Yeroo tattanaa baatu maal ta'a? Inni itti ilaalaa dhufte. Inni itti sodaachaa dhufte. Inni itti qoramaa dhufte. Inni itti boo'aa dhufte. Inni itti gaddaa dhufte. Inni itti mataa cabaa dhufte. Yeroo asii baatu immoo karaa isaa geeddarame, haalli isaa geeddarame, akkaataan isaa geeddarame harki Waaqayyo haaressee si eega.